Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii gongommii Horni Miidiyaa irratti torbanitti al tokko isiniif darbudha. Qophii kana irratti Oromoon ofiisaatti maal gongomaa jira, walitti maal gongomaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuun kan sin faana turu Allalisaa Dhaabaatti akkasumas Waayilli Koo. Lallataa Bultiiti. Qabxiin keenya tokkoffaa yookaan gongommiin keenya tokkoffaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosetitti dubartii yookaan haadha keenya addee Kuulanii hawaasa irratti guyyaa darbe raawwate irratti Oromoon gongommii kaasee jira. Qophii kana irratti qabxii lamaan tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaa lata ajjeechaan gidduu kana addee Kuulanii Shawaa Bahaa Aanaa Booset keessatti raawwate Oromoo biratti komii kaasee jira. As keessatti egaa ajjeechaan isheetiin erga mootummaa Abiyyiiti asitti dubartoota sadii irratti raawwate. Dubartiin jalqabaa alaabaa ABO irratti arganii ajjeesanii, ishee lammaffaa waraana adda bilisummaa Oromoo ilmii keechi keessa jira jedhanii qella Wallaggaa keessatti adda baba'itti baasanii haadhaaf abbaa ajjeesanii. Isheen kun Shawaa Bahaatti kan raawwate yookaan Aanaa Boosetitti addee Kuulanii irratti kan raawwate kun marsaa sadaffaa mootummaa aangoorra jiru kanaan raawwatamedha. Egaa waraana adda bilisummaa Oromoo dahoo godhatanii bakkoota garaagaraa keessatti uummata rakkisuu, mana gubuu, beelaa fi beelladoota garaagaraa ajjeesuun kun waggoota 5 asitti haalumaan yaaddessaa ta'eera. Oromoo birattis komii kaaseera. Mootummaan kan Oromoodha erga jedhamee inni kan aangoorra jiru kun uummanni Oromoo ammas nagaan arganne bakkoota garaagaraatti du'aaf saaxilamaa jira. Dubartiin miilana guyyaa darbe kana keessatti Shawaa Bahaa Boosetitti ajjeefamte kunis waraana adda bilisummaa Oromoo keessa mucaan kee jira, ati immoo nu laalaa jirta, ilma keetti muufiidha jedhanii isa isheen gadi baatee akkasitti ilaalte maaf nu laalta jedhanii mana hidhaa keessa erga tursiisanii booddee amma ajjeechaa irratti raawwataniiru. Ishee wajjin nama afuriitu mana hidhaa sana keessa ture. Kan ishee wajjin ajjeefame nama afurii. Nam tokko akka carraa lubbuunsaa hafeera. Kun egaa ajjeechaan kun egaa bakkoota garaagaraatti ammas raawwatee jira. Kun immoo Oromoo biratti haalaan yaaddessaa fi gongommii guddaa kaaseera. Garuu uummanni namatti himatu gatii dhabee fi ammas rakkoo fi dararri hamaan kun uummata Oromoo irraa gahaa jira. Galatoomii yaadachi kanatti qooda dabaluudhaaf wantoonni amma Oromiyaa keessatti gochi ta'aa jiru kun baay'ee gocha suukanneessaadha. Yeroo yerootti kan inni yeroo yerootti kan inni ta'u mootummoota darban keessatti ajjechaan akka kanatti kan hin turredha. Erga mootummaan ammaa mootummaan Abiy Ahmediin hoogganamu erga aangootti dhufeen booda ajjechaan kun kan inni raawwachuu jalqabe. Ajjechaan kun abbootii, haadholii akkasuma ijoollee yeroo yerootti kan ta'aa jiru. Yeroo dhiyoo asitti guyyoota darban kana keessatti ajjechaan bifa suukanneessaadhaan addee Kuulanii irratti raawwate ajjechaa baay'ee hamaa fi kan uummata Oromoo baay'ee gaddisiisedha. Akkasumallee qeeqaaf yaada adda addaa kan kakaasedha. Maaliif addee Kuulanii badii tokko osoo hin qabaatin, rakkina tokko osoo hin qabaatin mootummaan Abiy Ahmediidhaan hojjetamu mootummaan waraanaa kun na ilaalte jechuudhaan gadi baatee na ilaalte nu ilaalte jechuudhaan kan isaan qabani. Garuu addee Kuulaniin ani lakkisiin hin ilaalle kan inni ilaalaa jiru minaan kooti jettee yeroo isheen dubbatteetti illee qabanii gara mana hidhaatti erga geessaniin booda jaartii kana guyyoota muraasaaf mana hidhaa keessa erga tursiisaniin booda namoota afurii wajjin kan isaan qabamanii ergasii booda bakkeetti gadi baasuudhaan namoota arfan kana bakka tokkotti kan isaan rashananii. Asirratti yaada kee irratti kan dabaluu barbaadu waraanni amma leenjii yookaan waraana mootummaa kanaaf hojjechaa jiru kun leenjii kan durii irraa adda jechuu dandeessa. Waraanni nagaa eegsisuu fi bakkoota garaagaraatti keessumaa Oromiyaa keessatti bakkoota mootummaan bulchaa jiru kana keessatti bakkoota garaagaraatti ramadamee jira. As keessatti garuu bakkoota yeroo nagaa eegsisuuf deemaa jiran kana keessatti dararri hamaan keessumaa namoota baadiyyaa jiran irratti rakkinni hamaan uumamee jira. Ati hin deemta taanaan eessa deemta? Waraana bira deemta, waraana bira dhufta, maali malee dararri kun bakkoota garaagaraatti raawwachaa jira. Ajjechaan kun dubartii kanarratti yookaan immoo addee Kuulanii qofarratti miti kan raawwate bakkoota garaagaraatti raawwachaa jira. Garuu inni kun adda jechuu dandeessa. Dubartii ajjeesuun akka aadaa fi safuu Oromoo keessatti waan baratamaa dhufe miti. Mootummaa amma aangoorra jiruun garuu akka nama beekamtii qabu yookaan wanta akka itti nama leenji'ee baheetti mootummaan kun waggoota 5 asitti uummanni gara darara hamaa argaa jira. Kanaaf dubartiin kun ilmi ishee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa yoo jiraate
mucaan laga jira isheen mana jirti. Ilma ishee kana wanta yaada mataa isaa ofii sagatti murteeffatee fi lagatti dabalame ta'uu danda'a. Namni kan biraas inni makalaa keessa jiru haati makalaa kanaa ta'e jettee ilma ishee kana ajajuu hin dandeessu. Namni kamiyyuu immoo gaafa dhalatu abaloo akkasaa ta'u ilmi koo akkasaa ta'e filatee miti kan hojjetu hojii namni carraasaa akkaataa carraatti hundaa'eetidha. Namni hojii mataa isaa hojjeta. Kanaaf dubartiin kun sababa ilma isheetti akkamitti ajjeefamuu dandeessi? Haa ajjeefamtu erga ajjeefamtee booddee immoo maneedhaa erga gashanii booddee immoo bakka tursiisaa godhaniiru jechuu dandeessa maneedhaa kana akka kaampiitti tajaajila. Akka kaampiitti tajaajilee guyyaa muraasa booddee ajjeechaa irratti raawwatanii jechuudha. Yaadni kee yaada gaariidha. Dubartiin kun ilma ishee kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeessu. Sababni isaa namni dubartiin kun kan isheen itti gaafatamummaa fudhachuu dandeessu haadhi kun nama umurii 18 gadiitti malee nama umurii 18 olitti itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeessu. Maaliif ilmi kun hiree ofii murteeffachuu keessa galee jira sababa ta'eef. Namni kun yaada mataa isaatiin sababa iddoon kun naaf ta'a jedhee deemeedhaa fi nama kana dhorkuu hin dandeessu. Garuu mootummaan yeroo ammaa kun nama kana irratti sababa ilmi kee akkasiidha jedheedhaa fi dhaqee miidhaa akkasii irratti gaggeessuun baay'ee wanta namatti hin tolleedha. Dubartii jechuun kabajamtuudha. Dubartii jechuun deessuudha. Yeroo waa'ee dubartii yookaan waa'ee haadha kanaa ibsinu akka salphaatti wanta ibsamu miti. Namni dubartii yookaan haadha kanatti rasaasa itti gadi qabee harkaatiin rasaasa kanaan ajjeese nama kanaan Oromoodha jedhee ibsuu hin danda'u. Bakkoota garaagaraatti waraana adda bilisummaa Oromoo dahoo godhatanii ajjeesuun kun bakkoota garaagaraatti raawwachaa jira. Salaalee dabalatee, Dharraa dabalatee, Darraa, Wallagga Lixaa, Arsii, Boorana bakkoota garaagaraa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo godhatanii haadhaaf abbaa ajjeesuu, dargaggeessa ajjeesuun kun, mana gubuun kun, beellada fixuun kun bakkoota garaagaraatti keessumaa Oromiyaa keessatti rakkisaa ta'eera. Waraana adda bilisummaa Oromoo kana yeroo kaasnee dabarru yaada kana keessatti erga inni Ektiraarraa galee araarri erga hundaa godhamee erga mootummaa kana hojii waliin ta'ee booddeesi erga kaampiitti galanii booddeesi qoricha kennanii fi qorichaan summiitiin fixaniiru. Araara jedhamees araarri kun hin taane erguma araarri haa ta'u jedhamee waraanni laga jiru kun meeshaa qabu sana fudhatee haa galu gaafa isaan jedhanii warri meeshaa didan fakkaata gaafa lagatti waan jedhanii as keessatti kan nuti kaasnu Baqqalee Garbaa kaasuu dandeenya, Jawaar Mohaammed kaasuu dandeenya, Koloneel Gammachuu ayyaanaaf qawween qabani. Qawween qabanii siyyaan erga jiraate mootummaa tokko irratti qeeqni erga jiraate paartiin kamiyyuu Itoophiyaa keessa miti bakkoota garaagaraa keessa jira isaan qawween qaban mana hidhaatti rakkachaa turan. Dhugaan jiru kana jedhanii gaafa dubbachaa turanii kanaaf immoo paartiin mormitu hin barbaachisa jedhee mootummaan aangoo irra jiru kuniyyuu gaafa aangoo qabate sana kaaseera. Namoonni nu qeeqan jiraachuu malu nuufi yaada gaariidha karaatti wal deebisuu taa'ee kaasee ture. Jawaaris Baqqaleenis Koloneel Gammachuu ayyaanaas bilammii beenyaaf warreen mana hidhaatti rakkachaa jiran sun qawween qabanii karaa nagaa qabsaa turan. Namni karaa nagaa qabsaa'es namni qawweetiin qabsaa'es hundumtuu kan argame ajjeefamaa fi dararaa hamaa keessa jira. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo dahoo godhatanii haadhaaf abbaa ajjeesuun kun Shawaa keessatti qofaa miti. Bakkoota garaagaraatti raawwateera. Kunis namoota qawwee qabaniinis namoota qawwee hin qabne namoota siyaasa hojjetan namoota quuqama Oromoo qaban kanaaf ammas nagaan hin taanee fi bakkoota garaagaraatti ajjechaan raawwachaa jira. Kanaaf dubartii qaamni poolisii yookaan namni miilana dubartii kana ajjeesee haadha qaba yookaan abbaa qaba jechuu hin dandeenyu. Harka kamtu dubartii isa guddiste yookaan dubartii deessee jasa gargaraatti baattee fi itti dheebottee itti beelotee gadi baasee rasaasatti dhukaasu jechuun waraanni mootummaa kun jaama yookaan duudhaadhaan nama haadha hin qabne jechuu dandeenya jechuudha. Oromiyaa keessatti galatoo fi yaada keef jechuudhaa fi Oromiyaa keessatti wantoonni ta'aa jiran yeroo ammaatti ajjecha nama raawwatamaa jiru Oromiyaadhaaf furmaata ni fidaa jennee yoo yaadne Oromiyaadhaaf furmaata fiduu hin danda'u. Sababni isaa yeroo ammaatti wanti ta'aa jiru ittumaa gara babal'insaatti deema malee gara walitti qabaatti kan hin dhufne. Sababni isaa sababa nama biraatii fi namni biraa namni nagaa mana isaa fi qeessaarra jiraatu duun furmaata fiduu hin danda'u. Haati hiyyeessaa tokko abbaan hiyyeessaa tokko akkasuma kana sababa tokko malee sababa badii nama biraatiin yeroo ajjeefamu furmaata ta'a jennee iyyaanna. Amma yeroo ammaatti illee dargaggoon yeroo ammaatti gocha hamaadha kan inni keessa jiraa jiru qeerra jiraachaa jiru mana keessa jiraachaa jiru maaliif yoo gadi ba'ee hin ajjeefama yoo walgalee akkasuma manatti irratti gubata qabeenyatu jalaa saabama yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu kun yeroo baay'ee sodaachisaa fi baay'ee hamaadha. Yeroo kanatti Oromoon yeroo kanatti maal gochuu qaba jennee yoo dubbanne Oromoon maal gochuu qaba?
ajjechaa ta'aa jiru kana keessatti. Bakkoota garaagaraa keessatti yaaliin waraana kana yookaan immoo ajjechaan Oromoo kana sababuma waraana adda bilisummaa Oromoo haa ta'u malee waraana adda bilisummaa Oromoo erga caakkaa jiraate meeshaamti Oromiyaa keessatti dhukaa jiru kun ammayyuu yaadda uumee jira. Marfii dhukaasuu, taankii dhukaasuu, zuuyii 23 kana dhukaasuu amma dhukaasni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kun akka nama daangaa loluutti mootummaa daangaa loluutti ta'eera. Oromiyaa keessatti meeshaan akkasii dhuka'uu yookaan immoo qeen akkasitti gubachuu dubartiin amma qeemti Oromiyaa keessa jiru dhiirri keessa dhumeera jechuu dandeenya. Dubartiitti galeera, dubartii fi ijoollee xiqqootti galeera. Dhiirri inni jiru yoo jiraate yoo mana keessa jiraate waraana adda bilisummaa Oromoo deeggarta jedhanii ajjeesu. Yoo diida jiraate achi dhufta waraana adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo inni kan baqatee lagatti nam'ee dhumeera. Haadha hiyyeessaa fi ijoollee xixiqqoo bichaatu mana tafeera dubartii tafeera jechuu dandeenya. Kanaaf kan ajjeesan dhabaniiti kan isaan amma dubartii kana ajjeesan jechuu dandeenya. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo walitti dhufeenya waan akkasii kaasuun dura ishee rakkina akkasii mucaa akkasii deessee ilmi ishee laga jira jechuun dura Tigiraay hojii yeroo wal lolaa turan sana akkasuma wal duguugaa turan. Garuu qaamni gidduu galee gaafa araaramne ta'u hin araaramanii kunoo amma dugdatti wal baachaa jiru. Kanaaf Oromoo wajjin dhalannee mootummaan hankeenya jedhamee erga aangoorra jiraate akkamitti dubartiin akkasitti salphachuu dandeessi. Isarra darbee amma bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Wallagga keessa kaasuu dandeessa. Waa'ee mootummaan amma aangoorra jiru kun faannoo iddootti gashineera jechaa jiru gidduu kan immoo faannoon waan iddootti galtee sin fakkaatu keessumaa Wallaggoon Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee Giddaa Ayyaanaa Wallagga Lixaa bakkoota garaagaraa asiinis Salaalee dabalatee uftee Finfinnee galuu geessetti faannoon. Isaan garuu waraana faannoo kana iddootti gashineera fixaa jirraa jedhanii kun immoo soba gaafa miidiyaatti bahanii odeessan malee kan isheen uummata rakkisaa jirtuu fi uummata dararaa jirtu. Keessumaa Salaalee kana keessatti uummanni gaafa ofirraatti deebisuuf qolachuu fi bakkoota garaagaraatti yaalii taasisu waraanni mootummaa karaa duubaa goree uummata irratti dhukaasa banuun beellada hamma mootummaan aangoorra jiru kun nama ajjeesurra darbee hamma mi'aan gubuu fi beellada harree fardaa fi horii saawwan bakkoota garaagaraatti ajjeesaa jira. Kuni maaliif akkas ta'e yeroo yaaddee ilaaltu Oromoo duguuguuf yookaan Oromoo xiqqeessuuf jechuu dandeessa. Gochaa amma Oromiyaa keessatti raawwachamaa jiru kana iddoo garaagaraatti kan inni raawwachamaa jiru iddoon kun nagaadha kan jennu hin qabnu. Arsii yoo laallee Wallagga Lixaa Arfan yoo laallee akkuma Salaalee Darraa yoo laallee gocha hamaadha kan geggeeffamaa jiru. Yeroo darbe keessatti wanti Salaalee irratti ta'e wanta hamaa fi baay'ee gaarii hin taanedha. Sababni isaa mootummaan yeroo ammaa kuni uummata nagaa irratti kan inni dhukaasa banaa jiru. Sababa isin achirraanii humni finxaalayyaa Amaaraa dhuftee uummata nagaa qeerraa yeroo buqqistu humni suni namoonni yeroo sana uummanni nagaan achi jiraatu kun yeroo ofirraa qolachuudhaaf ofirraa deebisuudhaaf yeroo inni ka'u mootummaan kun immoo mootummaan yeroo ammaa kun dabalataa meeshaa gurguddaa hammanan jedhamne itti gadi roobsuudhaanii maatii qeerraa buqqisee abbootii ajjeesee qabeenya barbadeessee amma dheengaddaa yoo laaltee ta'e wariin akka jirutti harkatti ciccitee mormatti ciccitee baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Qeensaanii akka hin barbadaa'edha. Baay'ee wanta namatti hin tolledha. Achi keessatti horiin saawwan amma gidduu kana namarra darbee horiitu dhumaa jira. Bakkoota garaagaraa keessatti amma namni beelaaf saaxilamaa jira. Amma Salaalee keessatti yeroo darbee akkasuma mi'aan gubanii turan. Keessumaa amma Walloo kana kaasuu dandeenya. Walloonis akkasuma waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhanii uummata rakkisaa fi warreen hidhaman mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun akkasuma Arsii dabalatee mana gubuun kun bakkoota gara Boorana dabalatee mana gubaa jiru. Uummanni akkasitti dararamaa namni qe'ee qabu qe'ee gadhiisee bakka itti jiraatu dhabee jira. Kan itti himatus dhabee jira. Kun immoo Oromoo biratti gungummii kaaseera. Bara mootummaa kam keessa raawwate jettee yoo ilaalte bara mootummaa kana keessa mootummoota darban mootummaan TPLF yeroo bushaa ture sana keessatti namni akka hojjete hin hidhamu. Yoo hidhame qorannootiin ilaalama yoo baay'ate lafa jalatti hidhama. Malee waraana adda bilisummaa Oromoo dahoo godhate waraana adda bilisummaa Oromoo bara waggaa 5 asitti miti kan inni hundaa'e. Waggaa bara mootummaa darban keessas waraana adda bilisummaa Oromoo numa jira. Namoonni maatiin isaanii yeroo sanas qeema isaanii irra jiraachaa turan. Namoonni darara akka kana arganiiranii jiran. Amma waraana adda bilisummaa Oromootti qaamni shakkamu yoo jiraate qaamni kamiyyuu haa basaasu haa dubbatu waraana mootummaatti to'amee waraanni mootummaa otoo hin qoratiin dura. Dhugaan sun wanti sun jibbeetiinis haa ta'u dhuguma hojjetees haa ta'u namni akkasii waraana akkasii wajjira walitti dhufeenya qaba jedhee yoo dubbate galgaluma sana dhaqanii mana hidhaa kaampii godhaniiru mana hidhaatti baasanii bakkoota garaagaraatti ajjeesaa jiru. Kun immoo bara mootummaa eenyu keessa ta'e jettee yoo yaadde bara mootummaa Abiyyi kana keessa ta'e. Kanaaf
Isarra darbee dahoo godhatanii finxaaliin Amaaraa isallee dahoo godhattee bakkoota garaagaraa keessatti uummata rakkisaa jirti. Kun immoo isaan uummata rakkisuurra darbee amma mootummaa fonqolchuurra geessetti jechuudha waraanni finxaalii Amaaraa kunis. Kanaaf ajjechaan amma Oromoo irratti raawwachaa jiru waggoota 5 asitti keessumaa mootummaa Abiy Ahmed raawwatamaa jiru kuni uummata Oromoo biratti qoqqobbii yookaan immoo gungummii cimaa kaaseera jechuu dandeenya. Kanaaf furmaanni Oromoon qabu bakkoota garaagaraa keessatti tokko ta'ee erga uumuun namnee erga haalli mootummaa kun uummata Oromoo biratti yaaddessaa ta'e yookaan furmaata hin arganne qeerroo waggaa 5 dura aarsaan yookaan immoo mootummaan amma aangorra jiru kun aarsaa qeerrootiin dhufeedha yookaan ajjecha waraanni ammi kun yookaan qeerroon hammi kun qeerroo 5,000 ol yookaan 8,000tti dhume qeerroo yeroo sana gaaffii gaafachaa ture suni gaaffiin qeerroon itti dhume sun deebi'eera hin deebisne jedhanii erga aangorra turanii garuu qeerroon hammi kun dhumuusaa mootummaan kun beekaa innumtuu raagaaba qeerrootiin dhiiga qeerrootiin akka aangoon kun dhufe garuu gaaffiin qeerroon gaafachaa ture suni deebii hin arganne jechuu dandeenya. Yaa galatoomi yaada keenya gara qabxii lamaffaatti darbuudhaaf yaadni furmaataa maal jennee yoo keenye yaadni furmaataa yeroo kanatti uummata Oromoo irra jiru silas mana taa'ee ni du'a sababa ta'eef mana isaa keessa ciisee balbala isaa keessa jiraatee qe'ee isaa keessa jiraatee ni du'a sababa ta'eef yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo bakka jiru hundumaatti sagalee waliif ta'ee waliif dirmatee waliif hoo'ee iddoo tokkotti yoo ajjechaan raawwate godina tokkotti yoo ajjechaan raawwate aanaa tokkotti yoo ajjechaan raawwate kun ana hin ilaallatu kun ana miti narra hin jiru jechee taa'uu dhiisee waliif hoo'uudhaan akka inni waliif falmu. Akkasumallee namoonni miidiyaa gurguddaa irratti sagalee qaban artistoonni Oromoo akkasuma namoonni bebbeekamoon sagalee gurguddaa qaban illee uummata kanaaf akka sagalee ta'an. Ajjechaan egaa dura Wallagga keessatti ture egaa ajjechaan garmalee yookaan uummanni kan beeku Wallagga bakkoota garaagaraa keessatti yookaan Oromiyaa guutuu keessatti ajjechaan kun raawwataa jira jechuu dandeenya. Kanaaf Oromoo kan ta'e bakkoota garaagaraa kan jiru yaada tokkoon yookaan immoo ilaalcha tokko qabaatee gaaffii gaafatamuu qabu gaafachaa lubbuu bahe sanaaf gaaffii gaafachaa akka namni qaamni walaba ta'e lubbuu dubartii kana isa amma darbe kana qaama barbaadeen ajjeefamu qaama mootummaatiin ergamee ajjeefamu qaama ofiisaatti namoota quuqama Oromoo jibbaniinis ajjeefamteetti haa ta'u qaama kamiinuu haa ta'u dhuguma mootummaan biyya bulchu jira taanaan dhuguma mootummaan kun uummata Oromoof quuqama taanaan qaama walaba ta'ee hundaa'ee ajjechaan dubartii kana irratti raawwate yookaan namichi dubartii kana ajjeese bahuu qaba. Kanaaf kana gochuuf immoo uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa jiru. Namoota xiinxaltoota siyaasaa qabna, namoota dhageettii guddaa qaban bakkoota garaagaraatti qabna. Kanaaf qaamni hundaa'ee bakkoota garaagaraa jira. Kanaaf walitti dhufee qaama dubartii kana ajjeese yookaan aadde kulanii kana irratti ajjechaan miila na raawwatame ishee irratti dhugaan jiru yookaan hangi ishee irratti jiru hin ba'u taanaan ajjechaan kun wanta dhaabbatu hin fakkaatu. Kanaaf bakkoota garaagaraa warri jiran dubartii kana irratti xiyyeeffatanii dhugaan dubartii kana akka bahuu fi namoonni dubartii kana ajjeesanis namoonni haadha qabu namni haadha qabu haadha kana ajjeesanatti hin fakkaatu. Namni ji'a 9 garaatti baatamee dubartii itti dheebottee itti dhiigdee yookaan immoo itti beelotee dhaloota ammaa kana deesse kuni yookaan namni haadha hin qabne hin jiru. Namni hunduu haadha qaba garuu namni akkasitti cakkanee dubartii kana ajjeesee gumaashee waaqti yoo jiraate waaqti haa barbaadu jechuu barbaanna. Qabxii keenya lammaffaatti yeroo dabarru Oromiyaa keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiru ammas bakkoota garaagaraa keessatti raawwachaa jira. As keessatti godina Wallagga Lixaa magaalaa Biillaa keessattis nama manguddoo umurii waggaa 80 guyyaa kaleessa ajjeesanii jiru. Innis waraana adda bilisummaa Oromoo dahuma godhatanii ammas ajjechaa nama siree irra ciisaa jiru yookaan nama danda'e umurii waggaa 80 jechuun dhaloota ammaa keessatti kan wal nama gaafachiisu miti kan dubbatee dhageessifachuu danda'u ture yookaan immoo nama eebbisee dhageessisuu danda'u ture malee nama waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti sababii ta'ee sababii adda bilisummaa Oromootiin qaama waraana mootummaatiin ajjeefame garuu waan kun oguma waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti namichi kun gahee qabaa kan jedhu waaqaa fi uummata achi jirutu beeka. Maalumaafuu jaarsa umurii waggaa 80 kana meeshaa qara qabu yookaan eeboo mana isaatti arganii dhuguma unuun ittiin nu ajjeesuuf jirta. Meeshaa kana unuuf qopheessitee jedhaniiti erganni ijoollee isaa irratti ka'ee ajjeesanii jiru.
Qabxii keenya lammaffaa kana keessatti maanguddoon kun maanguddoo nama umurii 80ti. Nama umurii 80 jechuun nama mana isaa keessaa danda'ee gadi hin baanedha. Sababni isaa umuriin isaa deemee jira sababa ta'eedhaaf. Namni kun maaf ajjeefame jennee yoo dubbanne namni kun badii qabaatee osoo hin taane waraanni mootummaa yeroo ammaatti kan inni deemaa jiru sakatta'iinsa abaa'oo jechuudhaan sakatta'iinsa nama badii dalagu jechuudhaan kan inni deemaa jiru. Utuma sakatta'iinsa kana deemaa jiru mana maanguddoo kanaa bira ga'anii eeboo arguudhaan eeboon kun maaf kan eenyuuti maaf ta'a jedhanii yeroo isaan gaaffii gaafatanii eeboon kun akkuma aadaa Oromootti bakka dhaloota hedduu keessatti eeboon ni qabatama. Gaachanni iddoon ittiin qabatamne hin jiru. Artistoonni Oromoo ni qabatu. Iddoo adda addaatti gaachanni beekamaadha. Eeboon beekamaadha. Kanaafuu namicha jaarsa kanarratti maanguddoo kanarratti maaf eeboon kun addana ta'a jedhanii gaaffii yeroo gaafatanii eeboon kun akka aadaa Oromootti Oromoon kan inni qabatudha. Kanuma irratti immoo yeroo kanatti eeboo kana yeroo loon barbaadu deemanii yeroo bakkee ba'anii yeroo roobni roobu ci'aatee akka hin kufneedhaaf kan isaan qabatanii kanaaf eeboo kana qabannee jirra. Kanaaf eeboon kun mana jira jennaan kuni isin kana kan mana keessanii teessanii ittiin nu ajjeesuuf ittiin nu balleessuudhaaf jedhanii yeroo isaan ilma micaa isaanii ala taa'u yookaan micaa isaanii isa bukkee taa'u waraanaan shukkaadhaan yeroo isaan waraananii maaf ajjeeftu ilma koo maal balleessee maali badiin yeroo jiran siinuu si ajjeenna jechuudhaan jaarsa kana yeroo sanatti reebicha hamaa irratti gaggeessanii erga butuchanii booda afaan isaatti kan isaan rasaasatti gadi naqanii deemanii. Asirratti waa'ee eeboo kanarratti yeroo yaada keessi itti dabaluu barbaadu fakkeenya adawwaa kaasuu dandeenya. Finfinnee keessatti gaafa fardeeniin adawwaa waggaa waggaatti kabajanii eebootiin kabaju. Kuni namni waa'ee eeboo hin beekne hin jiru. Eeboon immoo Wallagga keessatti qofaa miti kan inni waan jedhu Shawaa keessa jira. Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa saba garbiraa Tigree keessa hin jiru, Amaara keessa hin jiru eeboon jira. Sobadha. Kuni yaaliin ajjecha yookaan xiyyeeffannoo inni uummata kanarratti yookaan immoo wanta itti yaadamee hojjetamedha jechuu dandeenya. Kanaaf isa bichaa miti, isa qofaa miti. Eeboo eeboon sababa haa ta'u malee erga ajjeesanii boodee birrii 80,000 ol mootummaan kuni waraanni mootummaa kun birrii mana sanaati fuudhee bahee yookaan fudhateera. Inni isarra darbee bakkoota garaagaraa keessattis waraanni mootummaa kuni sababii waraana adda bilisummaa Oromootiin mana gubaa jiraachuun kunis babal'atee itti fufeera. Arsii keessattis akkasuma Walloo keessattis bakkoota garaagaraa keessatti sababii waraana adda bilisummaa Oromoo godhanii ajjeesuu fi erga ajjeesanii boodee mana gubuun sun qabeenya saamuun kuni ajjeesanii boodee reeffa uwwachuun kuni bara mootummaa ammaa keessa kan inni hojjetamaa jiru. Kanaaf jaarsa kanarratti umurii kanarratti ajjechaan raawwatame kuni ofiiyyuu namni waggaa 80 bu'aa buusuu hin danda'u ture. Ilaalchuma isaan qabanii fi ajjecha isaanii yookaan immoo duguggaa sanyiin keessuma waraana kana keessa yookaan waraana mootummaa Abiyyi kana keessa namoonni jiranii keessuma Oromoo warra jibban kanatu uummata kana yookaan immoo jaarsa kana akkas godhe malee jaarsi kun bu'aa buusuu hin danda'u. Wanta information wal keessa deemsisuu danda'u siin fakkaatu. Maalumaafuu jaarsa kana guyyaata darban kana keessatti ajjeesanii jiru. Ajjechaan kunis ammas qaama akkasiitiin haa raawwatu malee Wallagga kana keessatti tokko lammaffaa ajjechaan kuni keessumaa yeroo darbe irraa kaasee sababii nageenyaatiin jedhamee yeroo busaa Wallagga lixaaf qeella Wallaggaa keessa ture sana keessatti sababii nageenyaa fedhamee uummata sanaaf qorichi otoo hin dhiyaatiin uummanni akkasitti darara hamaa keessa ture. Kanaaf mootummaan ajjechaa Oromoo irratti raawwachaa jiru beeksiseeti gochaa jira yookaan immoo itti yaadameeti hojiin kun hojjetamaa jira jechuu dandeenya. Galatoomi yaada keetti xiqqoo dabaluudhaaf waa'ee maanguddoo kanaa yeroo dubbannu maanguddoon kun ajjeefamu malee sababii tokko malee mana isaa dhaqanii mana isaatti erga ajjeesanii boodallee reeffa isaa akka isaan dhawwatanidha. Odeeffannoon jiru. Reeffa isaa erga dhawwatanii booda qaamni dhaqee isa ajjeesee reeffa isaa erga dhawwatanii booda ijoollee jaarsa kana bira jiran namoota 3 irratti dhiibbaan garmalee kan gaggeeffame cafacafaa garmalee fi reebicha garmalee amma waraanutti kan isaan ga'anii namoota kanallee mana yaalaati yeroo isaan ga'anii reeffa jaarsa kana erga dhawwatanii booda uummanni taa'ee ilaaluu sababa jibbeedhaaf reeffa nama kanaa bakkeetti taa'ee sababa ilaaluu jibbeedhaaf bifa dhossaatiin halkan ituu isaan hin argin halkan akka isaan fuudhanii owwaalanidha. Maaliif yeroo kanatti wanti ta'aa jiru hanga nama ajjeesanii reeffa namaa dhowwachuutti ga'aniiru waan isaatti hin godhan hin beeknu reeffi namaa owwaalamuu diduunsaa furmaata ta'a jennee iyyaannu maaliif reeffi tokko kabaja qaba. Reeffi tokko erga nama ajjeesaniin booda namni erga du'een booda
kabajaatiin kan namni gaggeeffamu owwaalchi namaa kan inni gaggeeffamu yeroo ammaa kanatti kabaja dhabeera reeffi namaa akka barbaadan ajjeesu erga ajjeesanii booda immoo gubuun jira owwachuun jira. Sababni isaa namni kun nama jaarsa maanguddoo badii tokko balleessu osoo hin taane nama waa hojjetu osoo hin taane nama informeeshinii gaggeessu nama yaada adda addaa fidee isaan irratti dhiibbaa gaggeessu osoo hin taane nama ofiif jiraachuu dadhabeedha yeroo kanatti. Egaa yaada keenya walitti qabuu fi egaa qabxii keenya tokkoffaaf lammaffaa walitti qabuu fi ajjechaan egaa bakkoota garaagaraatti raawwachaa jiru keessumaa yeroo ammaa kana gidduu kana immoo shawaa bahaa keessatti addee kulanii irratti raawwatee fi qaamni waraanaa dubartii kana irratti raawwatee qaama walaba ta'een akka mootummaan kun qaama walabateetiin dhiyyeessuu akka qabu yookaan seeratti dhiyyeessuu akka qabu uummanni Oromoo gaafachaa jira. Qaamni yoo jiraate namni dhugaa mootummaa kanaaf hojjetu yoo jiraate namni dhuguma quuqama Oromoo qabu yookaan mootummaan kun kan Oromoodha erga jedhame dhuguma dubartiin kun siyaasa hojjetteetti kan jedhu kun wal nu gaafachiisa keessumaa Oromoo keessatti gungummii kaaseera jechuu dandeenya. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo dahoo godhatanii dubartii ajjeesuun kun bakkoota garaagaraatti ishee qofaa miti bakkoota garaagaraatti raawwachaa jira. Isheen kun marsaa sadaffaadha yookaan erga mootummaa waggaa 5 asitti erga mootummaa Abiyyiiti asitti marsaa sadaffaa ajjeefamte jechuu dandeenya. Garuu ishee qofaa miti bakkoota garaagaraa keessatti kan miidiyaan hin argine dubartoota bakkoota garaagaraa keessatti ajjeefamaniiru Finxaalee Amaaraarraa kaasnee bakkoota garaagaraatti ajjechaan dubartootaan raawwatamaa jira. Ammas gara fuulduraatti wanta dhaabatu hin fakkaatu. Sababa waraana adda bilisummaa Oromootti bakkoota garaagaraatti ajjeesuun kunis gama mootummaatiin otoo ilaalcha keessa galamee ilaalamee gaariidha. Kana miti mootummaa aangoorra jiru kan Oromoodha kan jedhamu caalaa Tigiree fi Amaarri yeroo biyya honkuraa turan sana keessattiyyuu walitti dhufamee qaama sadaffaatiin araarri ta'ee ture. Kan Oromoo kun furmaata dhabuunsaa ammas Oromoo biratti gungummii kaaseera. Maalumaafuu dhugaan dubartii kana Waaqayyo waaqarra yoo jiraate dhugaan dubartii kana akka bahu abdii qabna. Inni lammaffaa immoo Oromiyaa keessatti ajjechaan namoota nagaatiin raawwatame keessumaa manguddoo Wallagga Lixaa keessatti umurii waggaa 80tiin waraana adda bilisummaa Oromoo walitti dhufeenya qabda yookaan dheebootiin nu ajjeesuu fi jedhanii waraanni mootummaa Abiy Ahmed kun ajjechaa guyyaa kaleessaa irratti raawwatanii jiru. Kanaaf sabichaa miti sababa isaatti namoonni naannoo sana jiranii ajjecha yookaan immoo reebichi garaagaraa irratti raawwatee jira. Maalumaafuu gama keenyaan qabxii keenya gara xumuraa keessa geenye jira. Furmaanni ajjechaa kana ajjechaa Oromiyaa bakka tokkotti qabnee gaafa laallu qaamni aktivistiis haa ta'u namoonni dhageetti guddaa qaban bakkoota garaagaraa jiranii dhugaa Oromoo jiruu fi ajjechaa dhuguma Oromoon dhugaa gatii qabu dararamaa jiruu fi hiyyumatti hafaa jiruu fi beela keessa jiruu fi bakkoota garaagaraatti meeshaa gurguddaa taankii marfii fi zuunii 23 bakkoota garaagaraatti diishkaa tokko suunaa fi amma meeshaa gurguddaa tokko suurra gahameera keessumaa Oromiyaa keessatti. Mootummaan kun egaa lafa bushuu fakkaata namni erga dhumee booddee keessumaa dhiirris dhumeera amma dubartiirra gaheera. Jechaan kun dubartiirra darbee amma horii fi mi'aan bakkoota garaagaraa keessatti raawwatamaa jira yookaanis gubachaa jira. Maalumaafuu gungummiin nuti har'aaf qabanne kana hanga ammaatti daawwataa turte. Qophii kana qopheessuun kan sinfaana ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas Ana Lataa Bultiiti. Torban qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.